Congratulations Tijii baga nagaan galtee siin jenna dhugaa rabbi baay'ee tokko sii gammanni baga nagaan galte dhugaa rabbi hunda keenya waaqayyo nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchu. Congratulations siin jedharra deebi'ee Tijii teenya baga nagaan nu galte dhugaa rabbi hangafa shamarranii dhugaa rabbi mataa shamarraniiti ati baga nagaan nu galte dhugaa rabbi Tijiini dhugaa baay'ee tokko dasna jedhee jechaadha baay'ee tokko hin gammade dhugaa rabbi baga nagaan nu galte Tijii teenya. Siin jenna dhugaa rabbi abbaa manaa ishillee bareedaa ishiinillee bareeddu horaa bulaa riibana akkasuma jedhamti horaa bulaa liibanaa jennaani dhugaa baay'ee das nama jedha baay'ee tokko sii gammanne Tijii teenyaa baga nagaan gara biyya keetti galte biyya abbaa keetti galtee siin jenna congratulations siin jenna marreerra deebinee dhugaa rabbi dubartii cimtuu shamarran cimtuun akka Tigisti tana jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee cimtuu mana ishii ijaarrattee xumurattee nagaa biyya ishiitti nagaadhaan galte dhugaa rabbi baay'ee mana ishiirree baay'ee bareeda dhugaa rabbi dhugaa fakkeenya nu taate Tigisti jedhee tanaan yaada dhugaa rabbi baay'ee tokko fakkeenya nu taate Tigisti kun bakka gaafa Tigisti argan abdiin horanna jedhee tanaan yaadaan baay'ee tokko gammanne dhugaa rabbi kun akka Tigisti kanatti gamna ta'udha dhugaa rabbi baay'ee tokko congratulations jenneerra Tigisti dhugaa rabbi dhugaa baay'ee tokko dasna jedhan akka dhuunfa kootti jechaadha. Manni ishiirra baay'ee bareeda dhugaa rabbi baay'ee bareeda abbaan manaa ishiillee dhugaa rabbi kun shamarran jechaadha akka Tijii sanatti mee bilxoofnu malee zim jennee namatti erginee bakka zim jennee nama hin taanetti erginee gaafa farankaan jalaa balleessan bo'oon faayidaan qabu dhugaa rabbi kun akka Tigisti kanatti gamna ta'u dhugaa rabbi ijaarrattee mana ishii ijaarrattee xumurattee soofa ishii kan carqii keessa godhattu komodiinoo minaaminallee kazaana isa jettu arabni isallee bitattee kun nagaadhaan gara biyya ishiitti galte Tigisti waan hundayyuu mi'a mana ishii keessa guuttattee jechaadha bakka lammaaf deddeebi'uun xaartu jee tokkichuma riguma tokko jabaattee obsitee Duubaay tana keessatti jechaadha. Kun dhugaa fakkeenya nu haa taatu Tigisti akka Tigisti kanaan illee rabbi nu haa gargaaruun jedha. Dhugaa waaqa baay'ee tokkoon gammadee jechaadha gaafa ishii gara biyya galtee ani dhugaa rabbi Tigistiin galtuu natti fakkaata. Maaliif asitti uffata minaamina nagade waan ta'eef bakka asumatti waan wayii asumatti hojjettee muyyuma kanatti wayiin heerumtee tokko natti fakkaate malee waan magaltee kanatti dhugaa rabbi baay'ee tokko dasna jedhe jecha dhugaa biyya ofii caalee hin jiru jechuudha ta'us badus biyya ofii wayyaa jechuudha kan biyya ofii ga'ee hin jiru jechuudha ga'uu bultus wanna feesaa ta'u biyyi hormaa jechaadha kun akkuma Tigistii kanatti waaqayyo keessa nu haa galchu nu irree hunda keenyayyuu kan mana arabaa jirru mana namaa jiru malee naardii garaagaraa kallattii garaagaraarra kan jirru. Rabbiin nagaadhaan gara biyya keenyatti nu haa galchuun jedha dhugaa waaqayyo Tigisti garuu baay'ee tokkoon sii gammannee siin jedha baankii dhaqatan akkanumatti warafaa malee fudhadha jettee Tijiin dhugaa rabbi feemisiin kunillee baay'ee nama fayyada jedhee yaadan nutillee fammasoo hin barbaannu hojiin madaabituu nu fammasiiti maal fammasnaa miti warroonni feemisii Tigisti kecha ishii cimtuun ishee tokko jechaadha. Feemisoota keessa jechaadha dhugaa rabbii sagalee dhugaa rabbii ijoollee biyya kanatti illee yeroo kufanillee jechaadha ishii Tigisti kan dura sagannu jedhu sagalee kan ta'urree ijoollee rakkatteerree fakkeenyaaf ijoollee mana madaabitii ba'anii badaniillee ishii bira taa'u jechuudha kun warri kun bilbila jalaan kaasan jedhan guruu baay'eetu jiru bilbila yoo jalaan kaasan Tigisti garuu dhaqanii bira bulu mana ishii jechaadha dhugaa miskiina dhugaa rabbii Tigisti baay'ee tokko miskiina jechaadha. Akkasii dhugaa rabbi baay'ee tokko miskiina akkuma ishiin immoo garaa baay'ee tokko na ajaa'ibdee dhugaa rabbi baay'ee tokko nu ajaa'ibdee jechuudha sapiraayizii goote Tigisti dhugaa rabbi sapiraayizii taane malee akkuma dubbisanii miti jechaadha dhugaa dheengaddaa zirtii jechaadha dheengaddaa tiiktookii gubbaatti yoo laayiviyyuu seentee turte jechaadha isaa turte dheengaddayyuu ammanumatti immoo Itoophiyaa geesse jechaadha har'aan guyyaa furmaa waan ta'eef zirtii Dubaay kana keessa dhugaa rabbi manuma sapiraayizii nu hojjettee jechaadha nan galarree jettee wanni gubbaatti baasee dubbanne baga dubbanne udhanne hirmas jettee dubbanne baga dubbanne shaggaa goote dhugaa rabbi kun akka Tigistii kana dhugaa rabbi korma dhugaa rabbi baay'ee tokko na ajaa'ibsiistee dhugaa rabbi sirraa barachuu kana hundi keenyayyuu shamarran hundi keenyayyuu Tigistii irraa barachuu qabna kanatti kun mana ijaarratanii bakka zanaa jedhanii mana keessa mana ofii keessa yaa'uu ta'an dhugaa baay'ee kanarra kan nama gammachiisuu jira jedheetu yaadu dhugaa rabbi bakka dafqashiisan gatii dadhabbiishisan kun akkanatti itti boqattee jechaadha dhugaa rabbi baay'ee tokko udas nama jedhaa waaqayyoon hunda keenyallee akkana nu haa godhun jedheerra deebi'ee too'i dhugaa rabbi baay'ee tokko nama hawwisite jechaadha Tigistii dhugaa rabbi zanaa jette mana ishii ijaarrattee akkanatti bareeffattee ijaarrattee dhugaa
maatii ishiitu cimaadha. Karaa itti bareechanii ijaaran ishee ishiitu wayiin abbaan manaatti ijaarreta. Abbaan manaa ishiillee ootee cimaadha jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii waaqayyo kana nuuf haa kennu dhugaa rabbii baay'ee tokko gammannee fi koongiraazileeshin siin jenna tiijii keenyaa. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama nu ajaa'ibdee sapiraayizii nu goote dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajaa'ibdee jechuudha. Tigistii dhugaa rabbii waaqayyo hunda keenya iyyuu nu haa gargaaru. Shamarran teenyallee maaloo tigistii irraa baradhaa. Sim jettanii namumaa gartanitti ergitanii akkana deebitanii immoo kan boochan ammana akkana taane hoggaa meeqaan hoggaa 8 nyaatamne hoggaa 2 nyaatamne ittiin ergina yoo beektan malee ijaarradha mana kun akka tigistii kanatti obbolaa keessanitti maddaati isin yaa ijaarani manas yoo barbaadan yaada manuma barbaadnamti waan biraa maal barbaacha biyyaa baane manuma wayiin ijaarrachuudhuma godhuma waa taatu kun maatii keenyallee gargaaruu biyyaa baane miti. Bakka maatiin illee bakka yeroo hundoo otoo hin taane gargaara darbitanii jechuudha. Waan na qabdanis maatiitti fitina. Maaliif maali isaanii uffaa danda'anii jechuudha. Darbitee gargaaruun dirqama. Gini garuu waanuma qabdu madadee maatiitti isin erginii isiniin jedha. Erguun hin barbaachisu jechaadha. Xiqqoo gargaaruudha malee isin jennee ammuma qabnu itti erginee hin ta'u jechaadha. Immoo jechuutti immoo ijoollee feesbuuk kanarratti namumaa gartan wal bartanii tiiktookii kanarratti wal bartanii namumaa gartanitti ergitanii booda immoo bo'uun faayidaa hin qabu jechuudha. Mee akka tigistii kanatti gamna ta'a akka tigistii kanatti gamnaa taanu akkas jechuun barbaada. Tiijii keenya immoo koongiraazileeshin siin jenna dhugaa rabbii 04 siin jedhe baay'ee si gammade kanatti viidiyoolee gadi beenan hojjedha jedhee yeroon dhabee dhugaa rabbii baay'ee tokko gammanneera hundi keenya yoo rabbiin nu haa gargaaru. Egaa ani kanan jedhaa jechuudha.